nuti filima Abiyyi sirribeena waan inni godhuu deemu sirribeena waan inni godhuu deemu Taayyeen nama sodaatu miti du'aami duuti dhiiraa du'ati chech Taayyeen arradhiisi gaafa gartee namni maqaa Abiyyiitiin fincaanu Abiyyi kana du'ee boton torraawee sigale humnitisa 4 kiiloo qofa deebite kana dhiisi gaafa dachiisamiin tun dhiichiftee way Abiyyi keenya way maarree keenya diasporaan kun jettu xiisoodhaan likkiitti himaa ture akka kun simbaasu akka kun paartii teenyalleen baasu dhaabbadhu jeeba warri horii san keessa jiran hundi ni beekan onnee Taayyeetii fi gootummaa Taayyee akkuma gubbarraan jaawarqee quture keessaan Abiyyi qeequu ture isin beeytan sirribeena keessa sirritti qeequu ture nama du'a sodaatu miti Taayyeen sigale gaala qalanii dhiigan lagatanii jiran sirbaa bu'anii mas mormon dhoyfatanii jiran qabsaawa sabaafiin if kenna jette sigale gatii sabni kee kafalu jiru wajji kafalu qabda malee antaayeti remotiidhaan ilmaan miskiinaa dhumanii agartee ani gartee aangoo qabadhu Taayyeen nama akkasiitii miti Taayyee all the time front line saraara durarra dhaabbate yeroo hundaa Taayyee gaafadhu warra isa beeku nama irra dhuufuun bilziqinnaa gartee harbayni gartee garaacha lafarra harkisaadha deemtutun sodaachiftuee akkana gootiftee way amma batajjeenumaatu ibsa baasa an keeysan jiru way an hin binne amma dabalee bituuta maal fitte dabalee bituuta kuma tokko siyyisise kuma 4 godhee bituuta sigale kuma 4 godhee bituuta sigale maali pipini yiti kitaba bitu yakka horii ummata balleeyse horii ummata hujirra durariyame Taayyeen warri hujirra jiru kadala bunna beetiiti miliyoona barreessu sigale kuma lamaan barreeyse je miliyoona lama barreessu sun sigale okay warri sun horii ummata balleeysine namni kun kitaba qofa bitate kitaba dubbisu deema mallaqa baay'atana baasa je biiroo teessanirraan bitan kiisha saati baasee bitatee jechu mirga saati warri baay'ata keeysanii nuteela dhala Amaaraati qabee miliyoonaan barreeysee fi dhalaan raffiftee makiinaa haaree paartii duubaa fuutee inni farshoo kuufee hoteela ciise makiinaan kiyya galee raajee dawwalu sun baay'ata ummataatiin taphachuutti hin jiru sun urkaa ummataatiin taphachuutti hin jiru wallahi billahi nama garte farshoo kuufee itti qoolti dhalaan viidiyoo rikoordii godhaa Amaaronni kun Amaarri isaa miidiyaa irratti arrabsaa oolanii galgala gangalchan kun sigale galgala gangalchan kun ruufoon kiyya galee sigale dhugee jira quufee jira firratti albee jira sigale ifuu quban qabu jechu akka loon horoo quufee gartee muddun turundi albaati sigale okay warri gartee baay'ata ummataatiin akkas godhu sun warri baay'ata ummataatiin gartee mana kireeffatee osoon haadha manaa qabu dhalaa birooti wajji galu sun warri kondominiyeemii gartee qaalitti Adaanech janiin tanarraa fuudhee gartee dhalaadhaa hiree enjoy itti godhu jiru sun sigale Sumaalii fi isinitti hin dhaga'amne Taayyeen maallaqa isaatiin bitate baay'ata mootummaatiin hin binne sigale maallaqa isaatiin mirga ani barreefu isinii katabeetiin jira namichi kun boodarra jee dhalaataniin ani isinii file maleen fuudhina dhiiraas kaniin ani isinii ilaale maleen heerumina yoo fuute heera dhiyaatta yoo heerumte heera dhiyaattanii hidhamta jechuudha
hangas takka mirgas irraa mulquu deemaa waan keetiin hurkaa keetiin waan feete nyaattee waan feete uffattee waan feete bitachuu hin dandeessu an dhiini qeeroo nama kanaa kana aangoo fiduu baay'een itti qaanfadhee itti gaddee jechuudha sigale itti gaddee jechuudha sigale adeero nuti bartiqqoo wal kabanyee siyaasaa jecha namni waa waliin hinjuu siyaasaa jecha gartee keessa hunnee iccitii walii gadi yaafnee gartee gatii nu qabu jenneeti malee bar ajaate isan ummata gayyaafna sila sigale isin wara hoggonoota hunjaamtan ish halkan waan isin keessa bultan namni isin beeku guyyaa waan keessa ooltan namni isin beeku bar hoggonoota isin jechuun ni ulfaatti mana farshoo mana sharmuuta bakki isinitti argamtanichi sigale namichi kun mana sharmuutaatiin hin dayin mana farshootiin akka keessanitti hin dayin mana haraqeetiin itti kitaaba bitatee jechu sigale kitaaba bitatee jechu kitaaba bitachuun mirga isaati hay idaamus bitatee duba dubbisee maattiin dubbatin agaafas maaliif ajandaa ta'in gaafas kitaaba jaawar bitachuun maaliif ajandaa taate sigale dura gartee warra miliyoonota sharmuuta horii maallaqa barreessee hoteela qabee makiinaa paartii hunda dhalaan fuutee gartee amma makiinonni paartii hundi ramadamanii tuun sharmuutaaf shunkurtaa bitti tuun ilmaan sharmuutaa kana gartee mana barnootaa geessiti sigale kana goosisaa oolan guyyaa dheeraa isaan hujii ummataan nu fixe maarree ummataan nu fixe jaa kan gartee osoon dhala amaaraa gangalchuu duydi citte kun hujii ummataatiif duydi nu cite aja sigale hujii ummataatiif duydi nu cite sinja sigale sokhun a'udhu billahi kana deeggara shaytaana qofoo hayyatee deemu kana deeggara sigale maaliif kitaabni bitamee jee namni asirratti is waan ummanni kun ta'e asumarraa xiinxaluu siin bakka beekumsa isaan qaban dandeettii isaan qaban isaanii dhiyaatanii baruun hujuma isaaniitu laaltanii sigale hujuma jara kanaatu laaltanii waan jarri kun ta'e xiinxaluu dandeessanii jechuudha namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale saniifu kanneen gartee kitaabni isaan biratti kitaaba bituun waan faayidaa qabu sigale misooma dhugaa kala farra jiru godhuun sabaaf yaaduun isaan biratti yakka sigale uzotaayyeen farshoon dhugee zinaan godhee sharmuutummaan godhee maarreen godhee harka dhawanii fi jechuu maallaqan doolaara kuma kan harka dhawanii fi jechuu amma hoogganaa taati gaajani nama kitaaba bitatee sigale warraa baratee gaafii qabu gaafatee sigale seenaa hayyuu kanallee baratee kitaaba jaawar bituu lootorii sigale silaa kan isin itti dubbachuu qabdan silaa kan isin balaaleeffachuu qabdan warra gartee miliyoona 2 gartee dhalaa bunnaa beetiitii barreessu san miliyoona 2 dhalaa bunnaa beetiitii barreessu makiinaa paartii dhalaan jalaa fuutee gartee shunkurtaa fi wanti baay'ata mootummaatiin gaaza ba'u kan sigale kan dhalaan gootu san silaasanii jechuu kan balaaleeffachuu qabdan kan gartee akkaataatti kararra deebu sigale isin hojjechuu qabdan silaasanii jechuu maaliifi PP'n iyyiti abiyyi maaliifi gartee jaldeeyyii isaa iyyisiisaa maaliif sadarkaa communication Oromiyaa bal'inaan isin barreesseetiin jira oduu keessoota dhufte sigale maaliif sadarkaa communicationatti waan kana gartee ol kaasanii gartee taayyeen kitaaba kana bitee jaawarmaan mafaa taayyee ajjeesisuu deema jaawarmaan mafaa jaawarmaan magaafa ajjeesisuu qabuun ajjeesisiif yaa wadala dhageeffadhu siifii dhima gaafa ajjeesisuu qabu gaafa jaawar qeequ jiru
gaafa jaawar teessumaa fi gala dhorke sigale gaafa jaawar jala deemee waa barreessu sanu jaawar Muhammad taayyeen ajjeefne jaawar Muhammad qabsaa waan beeka sigale jaawar Muhammad hiikaa qabsoo beeka hiikaa qabsaawata beeka arrayoo waliin galle boru walii galle beeka boru yoo waliin galle iftaa walii galle beeka akka keessanitti hangulla yoo isin faarsuu baatan hujirraa nama ariitan hangulla yoo xiqquma isin qeeqan ilmaan isaa alayyaaftan sigale isin bar namni taayyee ajjeese isin caalaan jiru bar nama isa hidhee ilmaa isaa gartee mucaama sadiifa khawaata kan balleessin ala darbee bar kan taayyeen halkanii guyyaa paartii teessanii jecha kan taayyeen halkanii guyyaa hirriba dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa namaa wal dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa boqonnaa dhabee paartii tanaa jecha sigale gadi dhaabe paartii tana gad dhaabe paartii taayyeen gad dhaabe malee qaallichimmaa fazaazaan muumicha ministeeraa ifiin jettu tun irraahuu quban qabdu sigale amaara jala ce'uu jirti isin namni itti laffa'ee halkanii guyyaa asid diaspora nama qunname biyya araba nama qunname biyya keessa nama qunname paartii tana paartii fakkiis mee taayyeen eega keessa bahe eega nuti keessa yaan mee pipi fakkaatti mee paartiin paartii fakkaatti sigale bar paartii khoottaanaan na wajji mormaa jaawar Muhammad nama keessa dhabe bar nam tokko keessa dhabe nama deebii isaa kennu lakki misooma kana godhu jira jee nama isa dura dhaabbatu nama dhabe bar sigale paartii kasiiti bar sigale sila jaawar osoo ajjeesuu birraa qabe gaafa inni paartii tan akkasitti deemee dhaabu gaafa inni halkanii guyyaa akkasitti isa qeequ sigale gaafa si guyyaan jaawar isa ajjeesu arrammoo kijibdoota maqaa jaawariin maqaa amaaraatiin maqaa tikreetiin sigale khataati isa khanyaachuu deemu isinii jechu khanyaachuu deemu isinii jechu nuti beeynu seetan hacaaluu diggiftanii gaafa OMN irra dhiyaatu way hacaaluun sigale hacaaluun akkana ta'e way hacaaluun maarree ta'e way hacaaluun mixiqishoo ta'e jettanii dibbee uwwiftanii sigale dibbee uwwiftanii booda hacaaluu nyaattanii eenyu nyaate shaneen nyaatee bar jechuu eegaltanii jechu sigale ammaas Oromoon guutuun wanni beekuu qabdu yoo taayyee qeessirraa cabe Abiyyi Ahmad sigale harreesaa guddicha Oromiyaa irra kaate kana yaameeti khaleetti haasawaa olee sigale horee ajjechaatti maqaan taayyee darbee jira jechuudha yoo isaan ajjeefaman Abiyyi fi Shimallis jechuudha yoo taayyeen akkanatti qeessirraa cabe sigale jaawararraa miti guyyaan isa jeesu silaa gaafa gartee isa qeequsani guyyaan ajjeesu ni bar guyyuma nama miitanillee daan hin beeytanii fazaaza guyyuma nama miitanillee dhiini namaa isin jaamseemi sigale hayni namaa isin jaamseemi badhiini namaa kun akkana nama godhaa beek dhiini namaa kun beek waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltaa beek yoo dhiini namaa kun sirra kute dhiiga miskiinaa kana hogii gannaytee rabbi si jaamsaa beek si qollofaa beek bukmun uymun fahum la yarjuuna quraanni juusan si godhaa beek sigale ni arka malee ni arka si fakkaata malee narku ni dhagaa si fakkaata malee dhagayu sigale ni beeka si fakkaata malee hin beeku sigale ijji isaanii ballo afaan isaanii hidhamo san si godhaa beekadhu dhiini namaa kun kana haadha dura haadhaa fi abbaan harkan hudhaa waa jecha ilmoo duratti ajjeeftan sun